maal jettee inni sun achi immoo hin jiran manni sun fakkii hordofu injira hanga jaartii isaallee irraa fudhadhutti gaheera iyyuu Kimato. kollee haadha ijoollee isaallee irraa qabee Obaleen kan. waan baay'ee waliin geenye Kiyya baleen. garuu inni dhumarratti ishi kanaan booda kaan keessa maaltu si galchee kam waan biraa keessa maaltu si galchee waan biraa kam keessa galee kanuma bichaadhaati wanni irraa an warruma abbaa kiyya tuqe malee warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19tti awwaalame abbaa kiyya du'eetu guyyaa 10 caakkatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekamee achi du'eellee erga du'eellee bineensa nyaate warra baatee caakkatti gatesanis akkuma ajjeesanitti hin fudhadhaa jarri fira tokko walitti gizee baay'ee jaraanillee falmiin kiyya jaraanis walitti Hagam ta'u baay'een isaanii namoonni sun gosa amaaraa hunda nama hagamina baay'inaan. jechuun baay'inaan isaan gaa gosa tokko jechuun ati namni biyya san keessa jiru namni amaaraa ta'e guutunu namni saba amaaraa ta'e garuma namtichaati namni saba oromoo ta'e immoo gara kiyya Akka walumaa gara wanti tilmaamtu baay'inaan meeqa hin taa'etteeti namni itti argameera malatti. jechuun waan tilmaamamuuti waanuma biyyattii keessa jiru malee biyya walumaan qabna fakkeenya magaalaa kana keessa nama amaaraa jiru murteessuu hin danda'amu Meeqa ajjeeste walumaa gala. isaan keessaa walumaa galatti nama shan isa jalqabaa abbaa koo qottoodhaan ajjeese anis gajaraadhaan ajjeese isa kilaashii baatee katamaa keessa deemuun argadde achiin hin dhaheen kufee kilaashiillee fudhannee hin deeme inni sin du'e Gabsa nama sharka qabdaayyuu. hin qabu baangaa bichaan qaba billaa guddaa kana hin qabu Eessa jechuudha keenyarra. isumaanin haana irratti hin dhahee achumaan dhahee kuffisee hin deeme Garuu kuttee too dhiistee iyyuu namni si booda si barbaadu iyyuu nuyi. injiru iyyuu inni ergasii ilma eessuma kiyyaana jalaa ajjechisee malee Annaa'u? gurbattii takka Miisee jidhaa gaddeebis. Isaanallee namni si tokko hin jiru. Si hordofan. isuman na hordofa malee mootummaan baay'ee na hordofne gisee sana garuu inni na dhiisaan jiru ture ishi mootummaa nama inni ergasii ilma Sanuma tokkicha waraabee isa waraabee dabarfattaanis. eessuma Hin mul'ata godhu mul'ata. na jalaa ajjechisiise isa di'ee hojjetu hojjetaa mootummaa mucaa hojjetaa mootummaa ta'e namtichi nama badaadha beekee nama baratee fi humna baratee fi nama hojjetaa ho'ii nama nagahaa ajjechisiisa nama sammuu qabu jechuudha gabareen tuqu ollaa isaatu ni jiran firoottan kiyyan tuqu achi deemee isa fagoo jiru isa di'ee hojjetu tokko waa'ee lafaa irratti waa'ee lafaa hojjeta mucaan isa namaan ajjechisiise na jala Namtichi moo? bilbileet ani gaa obboleessaa malee nama biraan ajjeesne iyyuu jalaa yeroo sana Dura. gurbaa hojjetaa waa'ee lafaa hojjetu sana ajjechisiiseet natti bilbile kunoo eegalee gaa hojii hoonaan jedhe Namtichi. eegaltee cal jiriitu manaali amma min fixa warra keenaan jedhe awoo rabbitti beeka kanaafis sifis rabbitu dhaabbate duraanis cubbuu kana ka eegale si anis hangan gaafa dhu'utti hojiin si goradhaan jedhe achumaanis jalqabee ergasii namoonni gurbaa shiftaa wayii Goojjaamii bitee natti erge gurbaan sun achi hin dhufe hiriyaa taanuu wajjin hojjannaa Goojjaamitti fudhadheen deema atis as giseen dhufee naa boqonnaa naa taataa hiriyaa taanuu anis nama qaree miidhamee obboleessa kiyya na jala ajjeesanii naan jedhe lakkaa isa taayyeet erge isa namticha abbaa kiyya ajjeese kanatti erge ani immoo bakka sanitti gowwomee ishii jedheeni garuu shakkiillee keessa kiyya shakkii ni qaba ishee osoo hin taa'u dhufee halkan Addis Ababaa jira mucaan torban tokko akkasitti wajjin haasofnee kaardis na ergasii dhufee yeroo dhufu meeshaa waraanaa kamiyyuu hin qabu waliin deemnee fudhanna naan jedhe isheedheeni yeroo dhufu shugguxii qabanne shugguxii amma nageelletti qabamte san akkanuma na bira ga'ee akkam jirtaa jedhee daf natti godhe goonan as keessa baate harka kiyyaa kana gidduu asuma lablab gooteetuma asiin uffata kiyya dhooftee inni dhukaasee yeroo asiin baatu anis dhukaasu nan asuma andaan chumatti achi shugguxii san irraa fudhadhee bilbila isaa irraa fudhadheen deeme bilbila isaa fuudhee tarkaanfii lama hin deemne taayyeen kun naa bilbile har'as ka abbaa kiyya ajjeesu qannaa handee naan jedhe qannaa handee jechuun milkooftee jechuudha beektaa bilbila isaa irratti bilbile waan inni ajjeesitti fakkaateet hello qannaa handee jedhe
milkooftee waan an du'e itti fakkaateera. Aboo waan har'as hin duune hin jiraate. Cufadhu mucaa kan kee ka ergite awwaaladhu bakka akkanaatti sii kufeera hin jedheen. Jedhee cufe. Achi namicha sana achi fuudhanii awwaalanii isa sana achi firan qabu nama hin qabu bitamee dhufee miti. Ergasii na abbaatti wallaalee mootummaan bilbilee olii barbaachisee Goojjam ta'uusaa beekame. Dhageenya irratti sirriidha. Goojjam ta'uusaa beekame. Tokkoon hiriyaan kee yeroo baay'ee wajjin deemaa turan si biraa du'e hidhannoo wadhaan hin jiru. Inni ka du'e ani hin jiru yeroo san inni naannoo du'e. Koma hawaasa wajji gaafadha. Xiyyiitis hin dha'u jedhu. Laslagee waa tokko lafaa fixame. Jechuun Siimuu kana gabaabumatti dhiisi. Useen san Yaada dhuguun guraati dhiisi. Qalabatiis Namni qalabatiis. ka jaartii koositti bara. Waan takka waan akkas hin jiru obboleessa. Asirraa naaf qalabatiini jaartii kootiif bittee naa kennaan akka yaadannootti hin godhadhe malee abboo namni rasaasa hin dhoofne hin jiru. Ani warruma nan dhahu jedhu sana osoo arge niin dhaha rasaasa kennanii irraan deebi'u dhugaasin.